Jaarsaa fi jaartii turan. Dubbiin isaa kana. Odoo abbaan mana isii hojiirraa hin deebi'in siree jalatti gadi buute. Erga waraqaa kaneetu isaaf barreessite. Haati manaa ta'ee sirraa deemte walii asitti hin deebitu jettee calliftee dhokotte deebisaa isaa dhaggeeffachuuf. Abbaan manaatis ni gale waraqaas fuudhee dubbise. Erga waraqaa dubbisee qalama kiishaa ol baasee deebisaa isiif barreesse. Sanbooda uffata isaa jijjiirrate barbaadee akka nama gammadee. Sanbooda silkii as fudhatee gurratti qabatee akkas jedhee dubbate. Heeloo yaa jaalallee tiyyaa uffataan jijjiirrachaa jira yeroo muraasa booda dhufees bira jira. Faaruun kan rabbiiti jaartiin tiyyanarraa deemte ganaa wanni jaalala keenya keessatti gufuu nuti ta'u hin jiru. Haalli jaartii tiyyaa hedduu hamaa ture odoo durumaa'u isiniin wal bare. Daqiiqaa 30 keessatti ammaan isin bira dhufa. Sanbooda hulaa banatee manarraa bihee kute. Haati manaa isaas bakka siree jala turtee callistee deebisaa dhaggeeffatte. Ergas booda boochee qirqirfattee amma kaatee siree jalaas baate. Hedduu boochee imimmaan dhangalaaftee booyaa uffata sii guurratte. Jiddumaan kaatee waraqaa fuutee deebisaa isaa dubbifte. Waraqaanis akkana jette. Yeroon ol seenu miilli kee siree jalaa natti mul'ate. Ol ka'i lafaa biheetii waa nu bitee dhufa. Ka'ii imimmaan firraa haqii yookiin firraa dhiqii akkasittiin eegi jedheen.